obboleettiin tiyya takka karaa dogongoraa irra deemaa jirtu takka yoo fete haa irra hojjettu yoo fete haa dhiiftu lakki wanni akkasii sirrii miti. Fooloon hadhaa kun ni gubata. Wanni hadhaan asirratti hojjedhu kun zalaalam taa'ee waggaa waggaadhaan abdeet ta'ee asirra dhufa. Abdeet ta'ee borumee ati hadha ilma dhiiraati intala tana mee boruu fuudhuufi wal arguu dandeettan waggaa takka booda yookaan waggaa lama booda. Viidiyoon isii kun booda yookaan ji'a shan booda isii fuutee sitti dhufa. Lakkaati isii sani jettee sammuu keessa yaasuun kan kee hin dhabu galee kan gatii kana ta'eefi fooloo hadha gubatu jettee yookaan waan hin taaneef jettee maqaa haadha isii maqaa abbaa isii hadda kushiina namaa keessa hojjetetti mucayyoo dubartootuma kushiina arabaa keessa hojjetanii kushiina namaa keessa hojjetaniif sirrii miti. Dhiifama illee naa godhe Aziizaatii yaansillee. Ani dhiifama naa godhe waan ofii ija karaa biraan gaafan ilaalu mucoon kun yakka guddaa gooteen jedhu because miidiyaa irra ta'anii as qabi achi qabi qubatti dhiibi achi galagashi hudduu kee gadi qabachaa oolan hin jiranii meeqamaa inni kun ikkoo ol guddifamee ilaalamuun qabu bifa sanaan nama gaarii gootee miti. Sigalee mirga isheetiin jedhe malee gaarii gootee miti. Mirga qabduu hin jenne barre kennoo maaf misunderstand walgoona. Mirga qabduu hin jenne barre mirga qabdi garuu wanni kun fuucharii fi gaarii miti. Mucayyoontu mucayyoo lafaa dhufaa jirtu. Intala lafaa dhufaa jirtu. Fooloon hadhaa kun ni gubata. Kan miliyeenan makii yoo xiqqaate makii oroo namni hin beekne hin jirtani. Miliyeena tokko wayiin miliyeena lamaan mee harka meeqa irra gubate harka shan mojjaa irra gubate jechuudha. TikTokin baru kutaa baru dhufaa jechuudha. Fooloon TikTok namni hin gilasii. Ani viidiyoo ishee sinagarre viidiyoo ishee sinagarre. Oolanii santaabtaabii nuu godhaa qoyee amma dhiisaa meesanii nuu maaliif oolun tana kanatti. Geemmaa waan nagarnoo jechuu barbaadeeti ani mirga keeti jettanii nama mirga ittiin godhina nama karaa. Thank you Yanni. Amsa kunaan lobataa tabaarakallah. Akkas taanaan nama meeqa deebisnee dandeenya akkas jennee oda barree malee haadha faatee waa baay'ee jira. Qoyi kannoo qoyi isin maal taatanii mee mucatti qoyi jalqaba. Bakka irra dabarre dhiisi bakka dhiisee ani bira darbee taaptaap godhaa gaa'eet geemii taphannaa. Aziz. Ani hin beeku Azizaan kana gootee hin goone I don't know hin beeku ana. Yaa Aziza qoyi gaafii triple fan. Viidiyoo isii harka lama mosadinarra waan dhufee argee fi ati ishiidha jedhee gaafadhe sii galee eessatti akka argee wallaalee sagaleedhaan beeke sii galee. Taaptaap godhaa. Triple Sama jedhee gaafadhe malee hammeenya biraatii fi miti. Aziizaati ya soorii ishii hammeenyaaf sin gaafanne obboleettii koo. Haala triple. Sadiin baay'isa guys deema triple fayyadama. Ammoo galatoome. Thank you. Sadiin baay'ata. Ara Oromoo taabii godhaa kaa please. Aziz. Yaa bareeddu. Amma dhugumaan ati mucattiin bareedduun tuni dhiira dhabdee viidiyoo hojjechuudhaaf ta'e. Wanti haati baatee siin jette kunini sumaa fida sii galee tokko gatii kan kee gadi buusuu ta'a jechuun namni waan kanatti gadi baatee kanatti hojjetate namni cheeksi tolchuun jiru kwaalitii kan keera deemuu ta'a waan ta'eef bor kabaja dhabda. Dhiira biratti nama biraa kabajatti illee kabaja dhabda. Nama bor gara jireenya kee dhufutti illee kabaja dhabda. Sumaa fi jechuudha malee hammeenyaa fi miti. Akkamittiin jechuun asirratti amma qaqqaanfachaa jirta konfidensii kamiin na fuudhaa itti eeggatu hojjette I don't know. Sana isaa ta'u kana garuu ati dhiira waan dhabduu miti dhiirti si gaafatu dhibeetiin miti ufuma keetiin feene yoo ta'e hin beeku tarii akkuma jettu dhugumaan dhiirri si gaafatu. Yesuus taasii galee boordiirti gara booruu gara jireenya kee dhufu ati namtittii kaleessa na fuudhaa jettee kadhachaa turte natu si fuudhe jedhee kwaalitii kan kee gadi buusa kabaja si dhorgata so yoo dandeette kwaalitii kan kee eeggachuudhaafu viidiyoo akkanaan dalaginaa ammoo namni hojjetu mirga kee hojjetu nan beeka beektaan waan miidiyaa kanaa waan beekuuf akka namni qoosaan hojjetu nan beeka gin haa maqaa haadha biratti hin beekne malee nuti dubartiin meeshaa qaaliidha. Dhiira sa'aatii ammaa nuti qulfiitti godhee surreetti hidhee horataa jira. Sa'aatii isaan horataa jirrutti ammoo isaan dhabuun ammoo ulfaata.
Isaanuu maqaa kenna jiraataa jiran. Osoo nu hin jirre hin jiraatan. Haadha faatee isinii gochuudhaan ambaasaadara dhimma daa'immaniif dubartootaa irratti godhuuf ture inni amman. Kaanii haa qabsuun bakka hin qabsuun anu. Gaayistaa godha tiriipiliidha waan inni isaan godha. Daabis koppilinkis dhiibbis maalis waan hundi isaan godha. Garaan sun bahaa. Aziz bareedu kana. Oromoo Aziz bareedu kana tokkumti gootaatti lafi godha mucatti kana fuudhaati boqachiisaa mucattiin illee haa boqattu ayaa. Haati faatee mallaqa yoo argatte amantii isiisu ni gurgurti jette aadam kayyattu jechuudha. Illee fatee kana. Fooloo sirraa qabaa maal irratti akka fooloo tokkoffaa maal irratti akka fooloo si godhee jiru hin beeku. Haati faatee nama tuffattii fooloo namaaf hin deebistuu jettan. An nama tuffadhee osoo hin taane tokkotu jira jechuudha kan hudduu yaadu. Fiigalee dhugaas hin jedhu kan hudduu yaadu akka kan keetii kana jechuudha. Amma giiftara illee natti fakkaata. Lammaffaa taree deebi'eetiin nama waa ababaa asirra daddarbu. Sadaffaa immoo fooloo si godhee eessatti akka fooloo si godhe hin beekani. Fiigalee donqooroo. Amantii jechuun uffata nama ofirraa qabu kana si fakkaata. Amantii uffata ofirraa qabu kana si fakkaate furrii. Anteen biloo wandi Ati dammoo. faatee har'a miira keessa galaa jirti maaloodha. No, haati faatee mallaqa argannaan amantii iyyuu ni jijjiirtii jedha. Hoola. Haati faatee eenyu jedhii godhu qora guddaa. David wait. Booda argata. Stop godha. Ada please stop godha. Yes. Hai. Oromoo maal taasifne qo'is kitaab godha. Yoo dandeessan taa'u godha. No, sanii miti. Hojii kamiinuu hojjettee mallaqa fiduudhaaf mallaqa jettee amantii jijjiirachuun waladda. Arrabbitti kafaree rabbiin biraa kaane mallaqa sanii wanna dhaan dalaguuf kadalagu kaminni. Ammati koomentii tokko hamma kanaa bu'aa ooltaadha faati. Miidiyaa kanaaf haaraadhaati. Shuwaadha. Itti himan sagadhee tokko ati sagadheedha jedhanii itti himanii tokko ati sagadheedha jedhanii itti himan. Wayi garuu kanoo ati miskiina wayiidhaan jira himan. Akkasumallee hin taa'u ati argine biqiltuu. Ati miskiina wayiidhaan jira himan. Sagadheedha ati jedhanii itti himan. No ani koomentii hedduun qabu kan namni waa barbaade barreessaa oolaas jala dhufee waan ta'eef waa Waan baay'ee kan komentii ammaa hedduu qabaa fi Koomentiidha koomentiin. amantii jijjiirataa miti inni osoo arge qaama guutuu jijjiirata qaama guutuu doolaara 2,000 qaama guutuu jijjiirata si jemmir fuulli kan keetiif koomentiin ati barreessite iyyuu wal fakkaata jaldeessa. Wallahi billahi. Ada Fatih Aron argaa Ada Fatih. Koomenti no rikardoon ni waraabadha warri dandeessan. Nu kolfuu barbaanna entertain godhuu barbaanna. Kanuu bar follow godhee jira waan na aarsu keessa maal irratti follow godhee ammoo. Bilookitti hodhi kamaaltu wajjin si haasofsiise. Ada Fatih dhiisi gittara keessa yeroo namoota godha. Jazakallah khaira jedhe kaleensi keessaa baatu qotte. Jazakallah khaira hin jenne. Tata godha. Oromoo tata Bilooksi godhu jiru bilooksi goote siyyuu. Wanni bilooksi godhu maali? Aziza. Wayye. Azizaayee dhiifama ishii yoo si mufachiise obboleettii tiyyaa gatii si jaaladhuuf ani intala dubara bakka badduutti arguun fedhu waan badaa irratti arguun fedhu maybe waan miidiyaa kanaa maal akka ta'e hin beektu kushina namaa jirta namaa walitti hin dhuftu namaa waliin argitu maaltu bada maaltu gaarii hin beektu amma namoonni tokko fakkiisu banii fooloon keessa yoo 500 galee haganarraa argattanii fooloon keessa yoo 100 galee haganarraa argattanii fooloon kan kee yoo 10 galee viidiyoorraa hagana argattaa gurgurtee maalii taata waan akkasii sun jira kana kanaanis namni dogongoraa jira
maybe hin beektu ta'a waan jedhuuf si dubbadhe malee jibba keetiif miti. Anis dogongortuudha. Waa baay'ee balleessaa oola. Waa baay'een godhaa oola. Kan namni irraa jibbu waa hedduu dalagaa oola. Sanumaan sin jedhee shi bareeddu tiyya malee hammeenyaaf miti dhiifama yoo na aarte. Lakkii sitti naaru wal gorsuun kowwama jiru. Yaa akkasi bareeddu tiyya. Galatoom. Nan dhabe mana hojjeta galee viidiyoo barbaadeen dhabe sin akkasittan hin naan. First giftiin sadiin baay'ata Oromoo taaptaa godha yoo dandeessa waan gootan godha. Viidiyoo Yaazizaan illee hin beeku ani illee viidiyoo kan kee nama turatti duwiitii godheen argee sagalee keenan footoo makee viidiyoo makeessa bukkee kaa'anii duwiitii godhanii argee akka gootu Nama koomenti illee kennineefi viidiyoo illee hojjetan koomenti illee kennineefi waa illee hin jenneeni laayikii illee goonee birma daba. argeetu mallaalee darbiyaan illee hanqoosaa natti fakkaate malee qubna gara kuma kana guyyaan akkas hojjetanatti hin fakkaanne ana. Amma bar eessa argee wallaale jedhee yaadadhe bar eessa argee wallaale mucattii tana jedhe. Viidiyoo geemii irratti wal agarre garuu kana hojjechuu isheen beeku. Ani mucaa kun saalfattii yoo beekteen saalfattiini taphadhu geemii kee taphadhu koomentii namaan laaliin jedhee gorsaa ture miti Aziiza. Dhugaa waaqaan beeku ani viidiyoo akkasii hojjechuu ishee. Garuu viidiyoo akkas jettee hojjettanitti kana caalaa namoonni godhan jiru isa jedhumoo hafanii akkasitti taasise malee wanta asii akkasitti hin godhan. Yaa jirani kaisii kana caala godhan barni hin jiran hin jenne barani. Meeqatu jira taani kun odeen gadda takka. Jaarsi kan kee akkamisi waliin rafee tola jennaan bar garaa akka kun tiraasii jala keetee tiraasii gubbaa baatee ta'onna jettu maraa jira sii galee. Maali laayivii irratti warra seeksii godhantu jira mini ani viidiyoo natti erganii ndee bataa midha biraa xiqqoo ijoollee jiran yaa afaan Oromoo dubbataa waan akkasii warri dalagan jiran garuu ammoo kana ol godhaaruutu jira jedhanii. Malkanoo ijoollee Oromoo akkasii godhamoo? Ati amma Aziizaanii viidiyoo dhiifamaa hojjedhuuti namni baay'een sitti mufateera akkas taanaan akka noormaalii si gorsaa. Viidiyoo dhiifamaa hojjedhu dogoggoreera dhiifama naa godhaa jedhiiti viidiyoo dhiifamaa gaafadhu nama ofitti hin mufachiisin waan akkasii jira taana. Okay? Anamma yeroo darbeen kun akka jiru hin beeku garuu maaliif kaan of taa haasayi koomentii namaan laaliin jedheen si gorsaa ture garuu kan hin beeku. An komentii sinumaan laala an viidiyoo komentii sinumaan laala. Namni dogoggorre hin jiru sii galee namni si caalaa dogoggorre hin jira si caalaa namni waan baalaginnatii hojjete jira sii galee. Ati garuu waan gootetti amaniiti dhiifama gaafadhu sirrii miti waan ta'eef siif illee baagiraawundii kee booda. Naannoo ijoollee jimmaa taatee kan viidiyoo akkasii hojjettaa jedhanii wal gurmeessanii akkaawuntii kan goguu feenyuu taa'aa jiran turanii achumaan akka dingataa manuma kootti dhufamee jaarsummaan dubbatamee dhiifama gaafadhu jennaan dhiifama ishii balleessee reedeera. Ijoolleen jimmaa dhiifama gaafadhu naan jedhan. Okay dhiifama gaafatteetta? Kastaanaan normaalidha. Yaa okay. Yaa an argitee amma meela nama waan kana hin argine wallaahi. Maaliif siin jedhee boru deemanii gandumattu iyyuu haa dhalaa jimmaa jedhanii. Yoo dubartiin takka shawaa keessaa baatee waa balleessite haa dhalaa shawaa jedhanii namni keenya akkasii yeroo ammaa. Mee taaptaap godhaa guys maa inni har'a. Taaptaap naa Namooti godhaa. kuffiyyaa tokko darbatu dhibee har'a maaloodha waan sana. Ayyaalli welcome. Kaawwanni taaptaap koppiliin kun naa godhaa. Please kachaadhaa taaptaap koppiliin kaa godhaa. Yeroo laayinii naannaa. Walumaa gala miidiyaa irratti dhiiras ta'e dubartii rikoordiin hin ta'a sii galee wanta ati miidiyaa irratti gootu yoomiyyuu taanaan dhala keetti darba gaarii miti. Namni miidiyaa amma akka salphaatti ilaala. Andi kan guyyaa tokko waggaa 6 waggaa 7 waggaa 9 10 waggaa 15 booda yoo ati argaa dhalli dhala kee illee arguu danda'a sii galee. Wanti dubbannu miidiyaa irratti baay'ee ulfaataadha. Maatiin keen arguu ollaan keen arguu ittiin haati kee arrabsamaa ittiin abbaan kee arrabsamaa sii galee. Atillee yoo noormaalii bira dabarte harmeen kee karaa dhaqxee buna dhugdee deebituu dhabuutu jira sii gala. Abbaan keetti saalfataa dhakeetutti qaana. Wantoota kana bal'isanii yaaduun barbaachisaadha miidiyaa irratti yeroo waa tokko dubbatan. Yaa amma akkasii bar namni biyya keessa dur yeroo jalqaba tiktookii jalqabnu namni miidiyaa hin fayyadamu hin jiru iyyuu namni miidiyaa nama ni fayyadamu. Amma wallaahi ka waan nyaatee bulu hin qabne miidiyaa fayyadama namni tiktookii fayyadama. Waan nyaatee bulu kan qabne miidiyaa silkii qaba. Already fataa jedhe Aziizaa bakka dhiifama
gaafatteetta taanaan boquuttiin cabini already dhiifama gaafatteetta garuu gocha akkasirra deebitee hin godhin. Okay? Namni biraallee akka dogoggora ta'e sirraa barata. Yaa biqiltuu xiyya taphadumaa ta'e xiyya inshallah taaziyaa ta'e inni maashaallah. Taaziyaa ta'e hin taphichi maaloodhaan. Ayyo. Esto kurang limbang minta kurang. Double tap family. Ana baada jaldeessaa hoo dhiifama hin gaafattu. Yoo ammoo siin dhiisu dhuftee na lakkaftee. An silaa akka amantii tana keessaa bahuufi odoo silaa akka amantii tana gallakkisuuti koomentii warroota